Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalawwan kiyya ka islaamaa akkamitti naaf jirtan? fayyaa naa qabdani, nagaya naa qabdani, rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu. Tokko tokko keessan rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu. Haajaa teessan tafacaate rabbii walitti isiniif haa qabu. Addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa milkeessu. Umrii dheertuu barakaa qabdu, dalagaa gaarii waliin rabbii isiniif haa kennu. Hamtuu cufaatuu rabbii isinirraa haa qabu. Khayrii cufaatuu rabbii walitti isiniif haa qabu. Gaariin takkaahu isin biran dabarin, hamtuun takkaahu isin agarin. Warra heerumuu fadhu yaa shamara islaamaa rabbi jaarsa saaliha dasii ija keetii rabbi si haa heerumsiisu. Aboo rabbiin ni dandahaati rabbi si haa heerumsiisu. Ilmaan lakkuudhaan isiniif haa kennu. Dardara islaamaa ka haraam hin feene ka halaal barbaadu san yaa obboleessa koo rabbiin halaali xayyibitti jaartii saaliha rabbi siif haa baasu. Warra fuudhee ilmaan qabdan ilmaan keessan isiniif haa qajeelchu. Warra ilmaan hin qabne ammoo fuudhee rabbiin ilmaan isinii haa kennu. Isinis dasii ija keessanii rabbi isiniif haa kennu. Guyyaa guddaatuutu as dhufu jira ahbaabii fillah. Rabbiin ka itti kakate yaa shamaritti amad 29 akkoo godhe atiis si godhuu ni dandaha. Yaa rabbi je wallahi yaa rabbi je yeroo garii ta rabbiitun ta ajaa'ibaati bar shakamii malee nama dhufti. Qissaa tokko mee isiniif haa himu jaalawwan kiyya ka islaamaa jaarsaa fi jaartii ture jara kana numaan beekaa ni beek. Allahan jalla jalaaluhu ilmaan sadii lakkuu kanneef obboleeyyan kiyya. Aboo rabbi lakkuu nu cufaafu nu haa kennu. Lakkuu sadii kanneefiiti ammas amriin tasaati waan isaan namaa kan nama kam sadeenuu irraa fudhate obboleeyyan kiyya. Yaa Allah aboo fatanaa ajaa'ibaa maali irraa fudhate. Eenyuutu isa dhorga? Eenyu isa gaafata? Isaan nama gaafata malee jalla jalaalu rabbi. Eegana yeroo ammaan tana garaa godhachuu fadhan garaa godhachuu dadhabde. Garaa godhachuu dadhabde. Eegana sorageet jedhanii himi bishaan isaatii fi isii fuudhanii nama biraa bar warra namaa baadhatu jira miti. Nama biraatiin akkasitti godhatanii Allahan jalla jalaalu ammas jaalawwan kiyya ka islaamaa ilmaan sadii lakkoo kanneefo. Ilmaan sadii lakkuu kanneefi. Allahu akbar. Oo rabbii kanaa gabbaru jirraa bar obboleeyyan kiyya. Yaa rab jechumaan sin jaabar. Shakamiin qabduu tasaa. Yaa rab numa jechuudha. Ka yaadaa muraada namaa guutu eenyu obboleeyyan kiyya. Allahi jalla jalaalu nu cufaafuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu. Guyyaa guddaatu as dhufu jira. Guyyaa du'aa innamaa keessatti qeebalamtu. Allahan jalla jalaalu ka keessatti kakate bar. Wal fajr walayaalin ashr. Bariinin kakadhaa jee bar. Walayaalin halkanowwaniin kakadhaa ashr. Halkanowwan sanuu kudhan tataatee jee. Jumhurri ulamaa'iidha irratti waliigalee jira. Sun kurnan zulhijjaa ta duraa akka taate. Allahan jalla jalaalu halkan dhawuun isaa automatically yookaanuu by default guyyaas dhawee jira jechuudha. Guyyaa guddaa Allahan jalla jalaalu itti kakate kanaa tuutuutu as deemu jira. Isa kana jaalawwan kiyya ka islaamaa rabbiin nagayaan nutti fide nutillee rabbiin itti nu geesse waan gabarran isaa gaggaariidhaaf achi keessatti dabarse warra arkatu rabbiin nu haa taasisu. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام على عمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام الأشهر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جالوان كيا كإسلاما حديث نوران قلمي فمو قبقنا دقيساني ما من أيام قيان تكالي واهنتاني على عمل الصالح دلغان غارين فيها غيا سنين كيستي أحب إلى الله الرجال تما كتي غما الله تتي من هذه الأيام غيولي تنرى يعني أيام الأشهر اتبانا قرنن ذو الهجة درات اتبانا صحابان عليهم من الله رضوان قالوا يا رسول الله نجأن
يا إرجما الله ولا الجهاد في سبيل الله كرا الله كيست دولون لن ولن كتويته قيا كرننتنا ولن جنن قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله جهاد لن ولن كتاو إلا رجل قربا ملي خرج بنفسه لبو إسات كبه ملي وماله وري إسات نس فلم يرجع من ذلك بشيء كهندبنه وانمتكو نوجي لبو إسات هندبنه وري إسات هندبنه بكما دولا سنت لبون إسا كبات قفاتو تجعل ملي ونمان تك قيا كرنان كنا ولنكت تويتوجي إجالو وانكي يك إسلاما أبو بكتنا تقو رابني جرسني توتو صدركا جهادا بكابر أبوتي تيسن هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الكرام الأقدسين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان جهاد صدركا إساني تبقى تنافي جهادني ولنكتاوي جانين حديث جهادا جالوانك يك إسلاما حديث تقو إسني آيمومي والحديث رواه الإمام البخاري رب النهاتلي في سيه رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن في الجنة رب إسني في ماتي تيسنو ور جنة ترى ربي سناتايز 100 درجة درجات إبتك كاتو جرا درجات إبتك أعدها الله إسيسا ككرفيس للمجاهدين والردولو ما بين الدرجتين والنجدو صدركا لميني كما بين السماء والأرض أكسميتي في دجيتي سمي nuti antu taduraatana fi dachiin fageenyi isii jaalawwan kiyya ka islaama ganna 500 deemta nama karaa allaha keessatti duulee du'e obboleeyyan kiyya allahan jalla jalaaluhu fi ulaahu wa taqaddasa asmaa'uhu subhaanahu wa ta'ala jannata keessatti sadarkaa 100 isaaf kan isinii fi maatii teessaniifu rabbi isiniif haa kan sadarkaa lamaan idduu obboleeyyan kiyya akka samii duniyaa ta duraatanaa fi akka dachii tanaati ganna 500 si deebisti jihaada karaa rabbii keessan nama du'eelan hadiisa takkaan isinii jeemi ammaan tana na wajji deebi'aa karaa san qaaluu yaa rasuula allah wala aljihaadu fi sabiilillah yaa ergamaa allah guyyaa kurnan kun jihaadilleen guyyaa kurnan kanatti hin qixxaatu qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala aljihaadu fi sabiilillah jihaadilleen guyyaa kurnan kanaan itti hin qixxaawu illaa rajulun gurbaa malee kharaja binafsihi wa maalihi falam yarji'i min dhaalika bishay gurbaa tokko ka horii isaatii fi lubbuu isaatiin bahee waa takkaanillee ka hin deebinee achitti du'e isa saniituutu caala malee guyyaa kurnan kana wanni caalu hin jiruun isinin jaalawwan kiyya ka islaama ummata nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama taanee dhalachuun keenya uumamuu keenyaan gammaduu qabnaa dheengadduma ji'a ramadaan mubaarak kullu aamin wa antum bi alfi khair waliin jechuu turre rabbiin nuu laafise jahan shawwaalaatis itti soommanne akka nama ganna tokko soommaneeti amma khayrii tana keessaa nu baaseetir allahan jalla jalaalu ammas khayrii biraa keessa na kaaye eenyu dinqisiifattaa yaa hakiima sayyoonaan jettan ani ummata nabi muhammadiin dinqisiifadhaa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam meelaa laa jaalawwan kiyya ka islaama guyyaa guddaa akkanaatuutu fuulduree keenya dhufuutti jira guyyaa kana wanni nuti dabarsuu qabnuun salaata keenyatti cimuu qabnu keessaawuu nuti dardaroonni shamarran wanni qabnu salaatatti cimu jaalawwan kiyya ka islaama soommanu sagalanuu soommanu khutubaa tana gorsa tana khutubaa dabarteen godhe insha allahu ta'ala yoo rabbi je rabbiin waa laaffisuuti nuufiin poostu godha yuutuubii irratti illee soommanuun ni ta'a ji'a kana keessa wanni jiru sadaqaatutu jira ji'a kana keessa maaltutu jira hajjiitutu jira akka haafiz ibnu hajar
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a guyyaan kurnan dhulhijjaa kun ummahatul ibaada haadholee ibaadaatituutu keessa jira salaataa jira soommanaa jira sadaqaatutu jira hajjiitu jira yeroo biraa keessa hajjiin ni jirti jaalawwan kiyya ka islaamaa ji'a tana keessa jirti ibaadaalee gurguddoo taateetu jira dhikri riwaayaa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama guyyaa kurnan kana keessa tasbiihaa fi tahmiidaa fi takbiiraa fi tahliila guddisaa ay bima'ana subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar dhikrii jettu tana heddummeessaa jaan ulamaa'ii keessaa innaawaa ji'a kana keessa jaalawwan kiyya ka islaamaa dhikrii tanneen godhuun inuma qur'aana irra caalti nama je'eetuutu jira wallahi alladhii laa ilaaha gayru ajaa'iba maaliif hadiisa kana akka ammaan tana jee aalimtichisan walitti fiduu fi miti bar jaalawwan kiyya ka islaamaa gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha amma salaata tokko amma nu biraan ishaayin geessee jirti assalaamu alaykum warahmatullah assalaamu alaykum warahmatullah imaamtichi yeroo nun jee obboleeyyan kiyya maal goona nuti astaghfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أكنا جنتي إيغنا تسبيح تحميد تكبير صدومي سدي إيغنا مس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكنا تنورسيسي وهي فوني قرآن قرانا بكتنتي qur'aana qara'urra isii tana caale eega tana jee qur'aana qara'u qawmalee kunumatti yoo qur'aanatti seene zikrii guddoo mindaa guddaatu isa dabaree bakka isiititti gaa isiin tun jaalawwan kiyya islaama tanaan isiniin jaa tana heddummeessu guyyaa duraatirraa jaalawwan kiyya islaama akka hadiisa imaamul bukhaariin ta'aliiqa rarraaseeti odeessisa isaa keessatti xayyaballahu sara garuu bisiiqatil jazmi abdillaahi ibni umarii fi abii hureerarraa dhufe عليهم من الله رضوان كرنن دراتنا غيا درا اما ان شاء الله تعالى يوسدم دمته خميسا ولين مكم اجرا تكبيرتا جچو دنده نمني تكبيرتا اي مقيدي في تكبيرتا كناتي تو تجرا اما تكبيرتان تان تنتجن تمي غيا اذني ديات اسري دمو مغرب بودر ايغله غيا سدي وجل جنامي تان امو جالوون كيا اسلاما guyyaa duraatirra abaa hureeraa fi abdillaahi bin umar alayhim min allahi ridwaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar jechuu tura magaalaa keessa orminis yeroo isaan dhage isaan waliin takbiirtaa godhuu ture tanaas jechuu ni dandeenyaan isiniin jaalawwan kiyya islaamaa guyyaa dhikriitti jabaachuu arra dura hoggumee akka walii ibsine jaalawwan kiyya islaamaa subhaanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله اللهم صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنين ورب النورات بسي جالو وانكيا كإسلاما إسي تنججودا يو قويا سقلن سومنو ردبدي guyyaan sagalaffaa san soommanuun sin dabarin guyyaa sagalaffaa san soommanuun guyyaa arafaa guyyaa guddaan san sin dabarin akka rasuulli salawaatullaahi wa salaamu alayhi بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله أكرم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة إرجما ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقافة من قويا عرفة قويا سقلفة باتي ذي الهجة صومن الرقافة من قال صلى الله عليه وآله وسلم يكفر سنة الماضية والباقية دلي جنة ماتنا ما في الرستي جنة دبرتي في جنة فولدور دوتو ما أنا إسي تنشوفاتو أمان تنا إسني رتي هندير دوتي قيو مسن إن شاء الله تعالى ربي والأغرتني أمري تنياس يرو نوديرس أمري تنياس نواديرس والأغرتني اللي ربي نونهاجو آمين يا رب قيا سديتا فاسن
insha Allah ta'ala akkunumatti tasatti ammaa hudhu bira laal tirikni hin jiru jaalawwan kiyya ka islaama akkunuma dhufne maal jechuudha dilii ganna namaa namaaf araaramuun wanta namni tokko hin qabu rasuula malee sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilii isaa cufata araarameef warra lola badri malee alaihim min Allah ridwan if'alu ma shi'tum inni qad ghafartu lakum waan feetan hojjedha isni araarameetin jira jeen hay nuti yoo akkam jechuudha guyyaa sanii waliin ibsina jaalawwan kiyya ka islaama arraa kunumatti isini dhufe baga nusimattanii rabbii yaada muraada keessan isini haguutu fi ammas taja'amtu takkaatutu jira miti isii sanillee insha Allah ta'ala barruunin isni katab nama ja'uutu jira bar ni dhuftiga hadiisa keessatti jira guyyaan zulhijjaa yeroo arraan tana baatiin baatega qeensa hin muratina rifeensa muratina hadiisa ja'uutu jira bar hadiisa imaam muslim sayya isaa keessatti fidi rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a ummi salama irraa dhufe radiyallahu anha rasulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yeroo baatiin zulhijjaa seente baatiin isii yeroo baate tokkoon keessan qeensa isaatis rifeensa isaatis ofirraa hin fuudhinii jetti garuu hadiisa biraa wal hadiisu muttafaqun alayhi min hadiisa aishata radiyallahu anha ergamaan rabbii baatii zulhijjaa tana keessaas waan duraan godhuu ture numa godhuu ture jette waan dhiirri tokko godhu numa godhuu ture jette yeroo udhiyaa isaanii qalanis akkasittiin anqabeetitiin kannuu ture amman tana ulamaa'in rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a hay hadiisni lamaan kun waliin faalleessuuhi tokko hunnooti hin murina giifti Aishaan ammoo waan dhiirri tokko duraan godhuu ture ni godha wanni dhiirri tokko godhuu ture maali yoo rifeensa isaa ofirraa haaduu fedhe ni haada qeensa isaa yoo ofirraa haaduu fedhe ni haada akkana jechuudha ulamaa'in deebii akka ajaa'ibatti nuu deebistee jirti bakka saditti qoodamte warri garii haraamii jee qeensa baatiin zulhijjaa seennaan qeensa ifirraa muruun hin taatu ja'an hin taatu abadan warri akkana jee Sa'id ilma Musayyab akkana jee imaamu Ahmad akkana jee Daawudu Zaahiriin akkana jee imaam Abu Muhammad ibnu Hazm al-Zaahiriin akkana jee imaam Abu Thawriin akkana jee imaam al-Awza'iin rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a abadan haraamii jee warri biraa jaalawwan kiyya ka islaama karaahatu tanzih jibbaa qulqullinaati malee haraamii mitii jaan warri kana jee madhaba imaamu shaafi'iiti kaanis madhaba imaamu maaliki warri biraatillee ni jira imaam abi sa'id hasan ibn yasaar albasri rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a karaahatu tanzih lal karaahatu tahrim odun ta'in jibbaa haraaminaa odun ta'in jibbaa qulqullinaati yoo namni tokko qeensa isaa murachuu baate rifeensa isaa murachuu baate uumaa takkan qabu yoo garuu rifeensa isaatis murate qeensa isaatis murate rakkoo takka hin qabu warri sadaffaa jaalawwan kiyya ka islaamaa irra hedduun nama yaada sadaffaa kanarra jiran waan takka rakkoo hin qabu sunnaadha malee waajibaa miti namni fedhe qeensa isaa murachuu danda'a rifeensa isaa murachuu danda'a warri kana jee imaam abi hanifa nu'umaan ibnu thaabit al-kuufi ammas riwaayaataan jaalawwan kiyya ka islaamaa imaamu ahmad mataan isaa kana jee jira obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammas imaamu malik akkana jee jira imaam abi umar yusuf ibni abdilbarrin cufa isaanii rabbi rahmataa godhuufi rahmatan waasi'a madhabni imaamu malik madhaba kanaa jee ka dhugaa jechuun yoo qeensa firraa murtees yoo muruu baattees rakkoo hin qabu sa'id ilmi musayyab rakkoo hin qabu je hadiisa imaam muslim kareefun tanaasar rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ummi salama irraa ka odeesse sa'id ilma musayyabi jaalawwan kee ka islaama abbaa hadiisa kana odeesse irra namni beeku hin jiru jechu rakkoo hin qabu je qeensa murachuu baattu makhuul aktharu taabi'iin irra hedduun ulamaa'ii taabi'iitis yaada kanarra jirti yoo qeensa muratte yoo rifeensa kee muratte rakkoo hin qabdu makhuul muqaatil axaa kanneen cufaatu yaada kanarra jirani yaada nama cufaatu kabajuu qabna rabshaa walitti kaasuu hin qabnu yaa hakiima asan kam deeggartaa yoo naan jaan kasadaffaa kanaan deeggara yoo murtan ifirraa rakkoo hin qabuun isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa wanta namni ni gaafataa fi deebisullee numaan hin feene
isinirraa wallahi dhugaa saalfachaa tumaan deebise garuu xaalibal ilmii akka kiyya jarjaree bakka tana waan barruudhaan barreesse akka kana hin taaneefi yaada ulamaa'ii biraattis ni jirti kitaaba dubbisuu qabna hogguutuu akka ustaadun alfaadil abu hafsa safiir ibnu idris matta'ahu allahu bisiyati wal aafiya rafa'a allahu qadrahu fi daareen akka jedhu yeroo teessan kitaaba dabarsaa jira baabaan keenyaan fadiilati sheekh doktor abu ammar amiin ibroo matta'ahu allahu bisiyati wal aafiya innilleen kitaaba dubbisaa jira anilleen obboleessi keessan miskiinni kun ka isin jaalatu lubbuu ka isinii baasu kunilleen akkusumaan isiniin jaa akkasiin isiniin jaa jaalowwan kiyya ka islaama yoonin dhugaa qunname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif shayxaana irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allahan hin tikfama isiniif karaa jannataa dildina isinii ta'e ana ibidda jahannam keessatti waliyaadu billah na darburraayis allahan hin tikfama anis kanin dubbadhe isinirree warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu isin cufaatiifu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbii walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti isin haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi isiniif haa kanu khayrii cufaatuu rabbii walitti isiniif haa qabu hamtuu cufaatuu rabbii isinirraa haa qabu aboo rabbiin ni dandahaati halkan allaan tana keessatti tokko tokko keessan rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu isumaatu tuutu beek ani asirra waan inni isinii godhuu danda'u du'aa qofa warra biyya namaa jiru isin warruma biyya namaa jiruutu tuutu beek garuu allahan jalla jalaalu niyyaa teessan isaatu beeka isin akka niyyattanii miti akka niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isiniif tolee isin haa gammachiisu warra gadda keessa jiru rabbiin gadda keessaa isin haa baasu ka dhukkubsatu rabbii isin haa fayyisu dhukkuba rabbiin isinirraa haa saqu fayyaa booddeen dhukkubni hin jiranne rabbii isinitti haa kanu dhukkuba isinirra jiru rabbiin isinirraa haa kaasu fayyaa mi'ooytuu isaa isinitti haa dhangalaasu rahmata isaatiin isin haa haguugu barakaa gaarii turtu rabbiin isinii fi maatii teessaniifuu rabbii isin haa kanu warra fuudhuu fedhu rabbii isin haa fuusisu ta heerumuu feetu rabbii isin haa heerumsiisu warra ilmaan fedhu rabbii ilmaan isiniif haa kanu warra ilmaan qabdan ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbii isin haa godhu warra maqaa keessan yaamsu malee warra maqaa keessan arrabsiisu rabbii isin hin taasisin rabbii ilmaan keessan hin taasisin addunyaa fi akhiratti naa milkaawa qaamowwan keessanii fi kamaatii teessanii ibidda jahannamii irratti rabbiin haraam isin haa godhu warra jannataa rabbii isin haa godhu biyya teenya tana biyya nagayaa rabbii haa godhu nama biyya tanaa fi orma miskiina kana hamtuun barbaade abbaa fadhe haa ta'u hamtuu isaanitti haa deebisu ulamaa'ii teenya ustaadota keenya sheekootii teenya rabbiin umurii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isaaniif haa kanu hamtuu cufaatuu rabbii isaanirraa haa qabu ikhlaasaa fi ittiba'aa fi sidqii fi istiqaamaa nu haa kanu